Obboleessi Abdii Raggaasaa Addisuu Raggaasaa dhiphina obboleessa koo abdiin keessa jiru dhukkubbii isaa ilaaluu fi arguu, arrabsoo warroota isa jibbanii warra bitaa ilaaluu fi dhagahuu dadhabeera waan ta'eef hawaasa muslimaa hundaan ergaa kana naaf dhaqqabsiisaa jedhan. Hunda dursa nageenya Rabbii isin irratti haa jiraatu. Dhaamsi gabaabduun isiniif qabu nuti gara amantaa kanatti kan dhufne rakkannee beelofneetii miti, karatti deemnu dhabneetii miti, kan nu fide dhugaa fi dhugaa qofa malee nuti jireenya mataa keenyaaf hojii mataa keenyaas qabna ture. Tattaafannee bulaa turre malee saamnee ummata jiraatu miti. Garuu dhiheenyatti qormaanni hamaan nuti keessatti kufne kun namoota nu jibban biraa hiisu wantoota isaan nuti darbataa jiraniin qalbii fi qorqalbiin keenya baratinuu miidhamaati jira jedhan. Yeroo ammaa kanatti nuti bitaanis mirgaanis of duraas of duubaas Rabbii tokkichaa asitti kan gaaddisa godhannu isin ummata islaamaatiin, kan miira keenya itti ibsannus isiniin, kan kolfaa fi gadda keenya itti ibsannus isiniin, yeroon hunda caalaa nu barbaachistan saatii ammaa kana jedhan. Eenyu wajjin akka galluu fi eessa akka gallu, maalirra akka jirru yeroo nu hubattan ammaan tana jedhan. Lammaffaa yeroo ammaa kanatti haalowwanii fi qormaata chaalenjii anaaf abdiin dabarsaa jirru qormaata baay'ee ulfaataa fi nuffisiisaa, qormaata Rabbi nutti fide kana keessatti akka jabaannu akka abdiin kutanne du'aa'ii nuuf godhaa nurraan fagaatinaa, haala kana keessaa akka baanu nutinnisaa jechuudhaan dubbatan. Abbootiin qabeenyaa islaamaa taatan abdii deeggartanii akka yaalchiftan kabajaaniin isin gaafadha jedhan. Yoo gargaaruu hin dandeenye liqiillee taatu akka argannu liqiis mallatteessinee akka yaalamu isin gaafanna jedhan. Abbootiin seeraas akka nurraan fagaanne nu barbaachiftan jechuun dubbatan. Gara biraatiinis wantoonni gara seeraatiin isaan keessa jiranis jiraachuu dubbata jechuudha. Hundaafuu Abdii Raggaasaa Rabbi haa fayyisum, haa gargaaru isiniin jenna.